nama sadii ka rabbiin qormaateen arra wal isin barsiisu achi warra qormaata immoo warra qormaata dabara keessa jiru haga xumuratti nafaana tura assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jirra jirtu nageenyi badhaadha sa'a namni nagaa baga jiraatti ilmaan oromoo idil addunyaa irratti argamtan bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin haa qabu jecha adhallee viidiyoo barnoota isinii qabuu fi irraa waa barattan isin fayyadu tokko isinii fidee dhufee jira viidiyoon akkanatti nama sadiitu ture ummata Israa'el irraa rabbiin hin qormaate yeroo qormaatu dhibeetti buusee qormaate dhibeedhaan isaan mokkore rabbiin tokko rabbiin rifeensa irraa fudhate mataan isaa rifeensa hin qabu inni qabeenya hin qabu rakkataadha sababa dhibee isaatiif namni irraa baqate lama rabbiin gogaa fuula isaa kana irraa jijjiire fuula isaa kanatu dhukkuba godhate firrillee isa baqatee aanaanillee isa dagatee sababa dhibee isaatiif namni hunduu isa baqate kophatti hafe sadaffaa rabbiin ija irraa fudhate ija irraa fudhatee isa mokkore erga rabbiin ija isa irraa fudhatee namni rakkinni isaati keessa isa gatee irraa baqatee firaa fi ahaliin illee waa isaa dagate jara kanneen sadeen rabbiin qormaate tokkoffaa namicha mataa isaa rifeensa hin qabne ka inni qabeenya illee hin qabne ka namni illee irraa baqate kanatti rabbiin malaa'ikaa erge malaa'ikaa suuraa namaatiin itti ergee itti dhufe ergatti dhufe yaa obboleessa kee atiin kun osoo maaltu si ta'e osoo maal argattee hawwite sa'aatii kanatti jedhee isa gaafate malaa'ikichi illee erga isa gaafatee booda namichi an sa'aatii kanatti osoo rabbiin rifeensa mataa kiyyaa naa deebisee akkasuma fayyaa qabaadhee nama keessa fayyaadhaan bahee gale na gammachiisaa jedheen ergasanii mataa isaa haxaa'e erganii mataa isaa haxaa'ee namichi hedduu gammade hin fayye ergasanii qabeenya irraa maal jaalattaa jedhee isa gaafate an qabeenya irraa gaala jaaladha jedheen gaala isaaf kennee rabbiin barakaatti si haa godhu jedhee bira dabare qabeenyi isaa wal horte hagamitti haga gidduu laga lamaanii guutuutii jedhan abbaa qabeenyaa ta'e nama jabaa ta'e ergasii namicha fuula isaa irraa gogaan deeme ka dhibee fuula isaa qabetti dhufe malaa'ikichi ammas ergatti dhufe gaafii gaafate yaa obboleessi atiin kun sa'aa kanatti osoo maal argitee hawwatte maal argachuu yaada qabdaa jedhee gaafate gaafannaan an sa'aatii kanatti osoo rabbiin gogaa kiyya naa deebisee fuulli kiyya fuula namaa fakkaatee an dhibee kanarraa fayyuudhaan nama keessa nagahaan bahee nagahaan gale na gammachiisaa jedheen fuula isaa ni haxaa'e rabbiinis ni fayyise isaan qormaatuu deema waan ta'eef erga rabbiin isa fayyisee booda qabeenya irraa maal jaalattaa jedhee gaafate isa gaafannaan an qabeenya irraa loon jaaladha jedheen loon jaaladha jennaan loon isaaf kenne erga isaaf kenne horiin isaa wal hore hin bal'ate qabeenyi isaas ni guddate innis abbaa qabeenyaa ta'e dhageettii horate ergasii namicha sadaffaatti dhufe malaa'ikichi namicha ija hin qabne ka firrillee isa baqate ka nama masakuusa hin qabne ka inni illee qabeenya wayituu hin qabnetti dhufe sa'aatii itti dhufetti hin gaafate yaa obboleessa kiyya sa'aatii kanatti osoo maal argattee feetaa jedhee gaafate sa'aatii kanatti rabbiin ija narraa fudhate naa deebisee osoo ija kiyyaan arge dhihaaf barii argee akkasuma nagahaan bahee maatii keessa hawaasa keessa jiraadhe na gammachiisaa jedheen ergasii iji isaanii haxaa'e iji isaallee ni fayye iji isaa fayyitee jennaan qabeenya irraa maal jaalatte jedhee gaafate an hoolaa jaaladha jedheen ergasii hoolaa kenneef rabbiin barakaatti si haa godhu jedhee bira dabare qabeenyi isaa wal horte hin duroome jarri sadeenuu hin durooman hin quufan fayyaa qaban haga dhukkuba dagatan takkatti
duroomanii haga hiyyuu dagatan takkatti durooman. Ergasanii rabbiin jara kanneen qormaatuu deema ammas. Jara kanneen qormaatuu deema. Ergasii ammas rabbiin malaa'ikaa guyyaa duraatti ergisan deebisee jara kanatti. Namicha awwalaa ka rifeensa durii hin qabne ka durii rakkataa ka amma abbaa qabeenyaa jabaa kanatti rabbiin malaa'ikaa kan itti erge. Yeroo itti ergu nama rifeensa mataa irraa hin qabne ka uffata irraa qaama irraa hin qabne rakkataa namaa fakkeessee itti erge. Malaa'ikichis itti dhufe. Erga itti dhufe akka isaa durii kaan ta'ee itti dhufe kadhate. Yaa obboleessa kiyya ani karaa deemutti jira. Karaa deemu kana waliin siinqin karatti na harkaa citte. Ani ammoo dhibee qaba. Gargaarsa hajama. Gaala kan kee kana keessa meeshaa takkanaa kennii jedheen. Karaan dabara. Qabeenya itti agartu kun amaanaa namootaatti nu bira jiru. Qabeenya dhuunfaa kiyyaa miti. Kanaafuu sii kennuu hin danda'uu jedheen. Yaa obboleessa kiyya. Aniin kun durii namatti beeku wayii na fakkaata. Ati akka narra jiru kana waan jirtu se'e. Si'ii akka kiyya kanarra rakkattee deemtuu si arge amma rabbiin jiru sirraa jijjiiree na gargaarii jedheen. An sadarkaa kan keessatti rakkadhee akka kan kentaan. Qabeenyas abboota keenyarraa dhaallee deemii jedheen. Namichi kalee rakkatee sadarkaa irra jiru kana gahuudhaaf bu'aa bahii hedduu dabarsee rabbiin irraa jijjiire arra waan kalee ta'e dagatee ani inuu agarre waan akkasii jedhee waakkate. Malaa'ikichis yoo taate kijibaa dubbii dubbatte kana keessatti rabbiin akka si'ii duraatti si haa deebisuu jedhee bira dabara. Ergasii abbaa loowwanitti dhufe namicha horii qabutti dhufe. Erga itti dhufee maal ta'e dhufe? Nama gogaan fuula isaa likkii hin jirre ka fuulli isaa dhibee qabu ka uffata qaamarraa hin qabne rakkataa namaa fakkaateetti dhufe. Erga itti dhufe yaa obboleessi aniin kun nama karaa deemutti dhibeetu harkaa na qaba. Na dhukkubu jira. Karaa dabara horii kan kee kana keessatti akkanaa kenna. Ittiin imalaa jedheen. Lakki qabeenyi kun ka abbootii hedduuti. Nama hedduutu as kaahatee kiyya bichaa miti. Si kennuu hin danda'uu jedhe. Obboleessi aniin kun durii nama si beeku wayii na fakkaata. Ati akka narra jiru kana waan turte yeroo sanitti. Rabbiin jiruu kan keessirraa jijjiiree bakka naan si geessitiin jiru. Ani sarara rakkadhe na qaqqaarii jedheen. Ani akka si'ii irraa kana ta'ee hin beeku. Qabeenya abboota keenyarraa dhaalle waan ta'eef deemii jedheen. Rakkinni akkasitti ta'e kun aannan tuyne. Ayyee yoo waan dubbatte kana keessatti kijibaa taate akka si'ii duraatti rabbiin si haa deebisu jedhee malaa'ikichi. Bira kun ergasanii namicha sadaffatti dhufe. Namicha ija hin qabne ka isaa rakkataa firrilee irraa baqatee dhufee qabeenya kenneef kanatti dhufee isa fakkaateetti dhufe. Nama ija hin qabne ka uffata qaamarraa hin qabne ta'etti dhufe. Ergatti dhufe yaa obboleessi aniin kun karaa deemuu jira. Siinqin harkaa citte. Dhukkubbiinis na jirte ijaanii na garu. Qabeenya kan kee ka rabbiin si kenne kana keessaa hoolaa takka naa kenne karaan ittiin dabalaa achi. Lakki hoolaa takkaa miti. Qabeenya ati agartu kun hunda kennaa rabbi naaf kenne. Aniin kun kalee akkasii irraa kan nama ija hin qabne ture. Kanaaf qabeenya kanarra haga si barbaachisu fudhadhu si fayyamee jedheen. Ajaa'iba! Agartanii qabeenya an amma asii qabu kanarraa haga si barbaachisu fudhadhuu jedheen. Ergasii malaa'ikichi itti deebi'ee akkana jedheen. Yaa obboleessi rabbiin si baraareetiin jira. Si'ii walitti nama sadi qormaate rabbiin. Namni lamaa fatanaa kufe. Si ammoo rabbiin fatanaa dabarsee jedheen. Yeroo fakkaataa keessatti dhibee akkanaatiin rabbiin isin qabee. Ergasii ammoo qabeenya amma isin qabdan kana rabbiin isinii kennee
ergasii ammoo akkuma isin yeroo dur taatanitti deebisee rabbiin nama isinitti ergee isin laale ergasanii jarri lachuu fatanaa kufanii ati dabartee jettaa jedheen. Namichi kuni addunyattis aakirattis rabbi fatanaa isa dabarseera. Ati hoo ka viidiyoo kana laalu jiru nama fatanaa dabare moo nama fatanaa kufe? Nama qormaata kufe kana keessa jirtamoo warra qormaata dabare keessa jirta? Hedduun nama bu'aa bahii jireenyaa keessatti rakkachoo ni jiru. Hin rakkataa, hin dalagaa, hin dhibamaa, hin fayyaa, hin argataa, hin dhaba. Kun bu'aa bahii jireenyaati. Erga kana hunda keessa dabare ammoo xurree milkaa'innaa wayirra ni ga'a. Achiin irra xurree milkaa'inaa irra jiru. Sadarkaa irra geette kana mala yookaan dandeettii ogummaa aarsaa ati jireenya kee keessatti kaffalteen bakka sana qabdemu fedha rabbiitiin rabbiin bakka kan si kaa'e. Ati akkamii yaadu jedhu yoo jabeenyi obsaa fi dandeettii keetiin bakka kana ga'uu kan waan si fakkaatee dogongorteetu. Bakka kalee irra dhakaatee irraa si kaatee bakka ati irra jirtu kasiin ga'e rabbi. Ati sababa gochuu ni dandeessa. Garuu ammoo icciitiin milkaa'ina keetii qormaata rabbi biraa taate. Yeroo siif kennu rabbiin si qormaata. Yeroo sirraa fudhatus akkasuma si qormaata. Rabbiin eentu qormaata kana dabaraa fi eentu qormaata kana kufaas si laala jira. Ati nama qormaatamee qormaata dabare ta'uu qabda malee nama qormaatamee qormaata kufe ta'uu hin qabdu. Hedduun namoota yeroo garaagaraa iddoo garaagaraatti sooshaal miidiyaa irratti ta'uu danda'a. Haasawaa biyya keessatti taasifamu ta'uu danda'a. Hiriyyootaa fi hiriyyaa keessatti yeroo taasifamuu danda'a. Yeroo hedduu yoo dhageettu icciitii milkaa'innaa keessatti bu'aa mataa isaaniitii fi ifaajee xaarii dadhabbii isaaniitti akka ta'e qofatti warroonni yaadanii jiru. Kana keessatti ammoo wanti isaan dagatan yoo jiraate tokko rabbii isaaniitti jiru. Sadarkaa irraa kaatee irraa kas kaasee sadarkaa ati irra jirtu saniin kasi gahe rabbi. Dandeettii fi malli ogummaan ati qabdu namoota kaawwan irraa adda waan ta'e osoo hin ta'iniif rabbiin waan siif kennuu barbaadeef si kennaa jechuudha. Tariitii ni'imaa kana siin jaalatee siif kenna. Takki ammoo ittiin si laaluudhaaf siif kenna. Yoo lachitu qormaata. Yoo ittiin si laaluufis sii kenne ati bakka rabbiin kaa isin jedhen keettee akka rabbiin qabi isin jedhetti qabda taanaan ittiin milkoofta. Yoo rabbiin ni'imaaf sii kennee ati ammoo ni'imaa san wallaaltee gara baditti illee badii siif taati. Kanaaf wanta isin jechuu barbaadu. Bu'aa bahii jireenyaa keessatti aarsaalee kaffalti kamuu akka jirus ta'ee icciitiin milkaa'inaa kan ta'e guddaan rabbi kan kee biraa ta'uu hin dagatin. Isaan kan wanti balleessu jara lamaan kana bakka kalee irraa kaan wallaalu. Bakka feete jiraadhu. Sadarkaa guddaa ta'u sadarkaa xiqqaa sadarkaa jiddu galeessa irrallee jiraattu sadarkaa kaleessa irraa kaate hin dagatin. Namni bakka kalee irraa ka'e gaafa beeke bakka deemu ni beeka. Bakka deemu gaafa beeke ammoo waan godhus akkasuma ni beeka. Kanaaf waan gootu eessaa akka kaate eessa akka deemu jirtus beekuun sirraa barbaachisaadha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole mana kan sabiskiraayib gochuun hin dagatina. Ergasii viidiyoo kanas laayikii godhaa. Nama jaalattaniif illee sheerii taasisaa. Yaada keessan karaa koomentiitiin na ibsaa. Yaadni isin kennitan anaaf jajjabina waan ta'eef na barbaachisa. Kanaaf hundi keessanuu isin jaalladha. Haga viidiyoo barnoota qabu kabiraatti walitti deebinutti nagahaan naa tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.